milkaa'uu hin dandeettanii onnadha warri lafas manas birrii isin qabne onnee qabaannaan bakka har'a irra jirtan kanarraa kaatanii waggaa har'a abbaa manaas abbaa konkolaataas abbaa warshaalee ta'uu hin dandeetta wanni si daangessu tokko iyyuu hin jiru fayyaa qabaannaan lubbuun jiraannaan rabbii kee qofa irra kadhadhu rabbii kee qofa abdadhu haaluma salphaan milkaa'uu hin danda'amu milkaa'ina biyya of kana wallaahi duraan akkamitti namni milkaa'a akkamitti namni makiinaa bita sila akkamitti namni hojjetee sila osoo asiin hojjedhu asiin birriin osoo wacina baay'atu osoo akkana ta'u akkamitti namnummaan yoomuu makiinaa bita yoomuu akkas ta'a na cinqaa ture garuu dubbiin akkasii miti onnee qofa namni osoo birrii tokkotti kiisii hin qabaanne lal inni qarshii miliyoona tokko qabu osoo mana isaa keessa taa'u miliyoona tokko ka'uu isaa sirrii osoo inni mana ofii keessa taa'ee cinqima oofu isa as namni kee yaarra makiina lama makiina sadii bitaa jira konkolaataa lama konkolaataa sadii bitaa jira namni kuni maal agarsiisa onnee gaafata dafrati xayiqaal abdii kutachuu dhabuu abdii qabaachuu bakka barbaade saniin gaami mana sanillee hin bitadha makiina sanis nan bita jireenyi sanis nan oofadha warshaa akkasis nan godhadha amani kana kaasin dura namni sirraa liqeeffatee si dorgate kaasin dura namni ati waa godhaaf ittiin turte har'a deebi'ee xalaasa sitti ta'e kamaali taate obboleetti ati akkas taateef baate obboleettiin ati akkas gooteef abbaan ati akkas taateef haati ati akkas gooteef waasii godhuu didde waasii ta'uu didde waasii harka hin dhageen kana guutuu irraan fadhu bakka tare sun waan tare yaadatiin of dura keetitti jabaadhu fakkeenyaaf namni ji'a torba dura damooza kan kee riyaala kan kee kan fudhatte riyaala 1,000 harkaa qabdu ammallee deebitee ji'a harkarraa qabdu ati birriin ji'a torbaa si harka jiraachuu kana waan guddaatti herreeyde fakkeenyaaf dhugaadhallee waan guddaadhallee garuu birriin ji'a torbaa kan harka jiru kun osoo ammallee si bira taa'ee ammallee haga waggaa tokkootitti birrii sana biyyatti ergottee harkatti qabataa deemte birriin ji'a torbaa qaama si harka jiru kun ji'a lama booda waan har'a bituu danda'u san ji'a lama booda bituu hin danda'u. Ila bakka itti kufte agartee birriin kan kee waan har'a bituu danda'u san ji'a lama booda bituu hin danda'u. Ammaayis garbuu itti nayxaa fakkeenyaaf ijoollee hin beektan naannoo gara diinshoo kanatti asmaallee gara boqojjii hasaasas deema eessallee deema shashamannees silxee waraabee gurguree bakka feetan qorsoo warra gurguran hundi jiranii qorsoon beekanii qorsoo garbuu kana fa'aa warra gurguran garbuun isaan qorsoon isaan gurguran sun irra qoollee irra qoncee irra hin jiru maashina akkasiiti garbuu kana itti nayxaa ajaa'ibatti qoolattii san irraa qoncisee garbuu qulqulluu kan qofa gadi baasa maashina ajaa'ibaati waan baay'ee nama hojjechiisa kana qofa hojjeta seetanii waan akka ataraa waan akka baaqelaa waan akka shumburaa hin kakka'a kana immoo kikkii jechuu shiroodhaaf daasifachuudhaaf kun awwala baabura geeffamaa miiree akaamee geeffamee akka oftee itti nayxa sii kakka'a akka kakka'ame san irraa qoncisee jechuu sheerumuu jechuu karaa biraatiin sheerumee yoo yaa hashamaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ilmaan ayyaa kan fagoo fi dhiyoo jirtan biyya keessa biyya alaas kan jirtan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaaf bal'aansan isin biraa jiraatuun dhaamsa kiyya hayyee akkam jirtanii baga jiraatanis isin jira kun har'as turtii guyyoota muraasaa booda walitti deebineetiin jirra mashaallah innaa har'a immoo waan tokko isinii qabadhee dhufeetiin jira I think maashinni kun maashina hojii bareedaa akka ta'e kaapitaala bareedaadhaan hojii ajaa'ibsiisaa ta'e maashina hojjechuu danda'u fi waan baay'ee tajaajiloota hedduu kennuu danda'u. I think hojiilee 3 hanga 4 bakka tokkotti maashina qabachuu danda'udha. Namoonni maashina kana barbaadan yeroo gabaabaa keessatti bu'aa guddaa irraa argachuu dandeettan isin fayyada jedhee itti yaadu itti amanu keessattuu biyya ormaa warri jirtan nama lama fa'a taatanii walitti awwaaxaatanii osoo bitattanii dhuunfallee bitachuu hin danda'amu. ምክንያቱም birri akkasuma guddaadha jedhamu miti waan ta'eef birri xiqqaadhaan maashina bitamu haa ta'u garuu hamma tokko birri xiqqaadha yoo jedhee birri xiqqaadha yookaan ammoo meeqa birriin xiqqaan kun yoo naan jettanii hagan isin hin jedhu birri hagana ga'u tuffattaati laamilee nu cabsuu eddaa kanaan hin jenneefini nama lama fa'aa walitti yoo bitattan keessattuu obboleeyyan fa'aa taatanii nama lama sadii warra ala jirtan yoo jiraattan maashina kana salphaadhaan haaluma salphaadhaan wallaahi birri guddaa waan guddaa ittiin hojjechuu dandeettan jedhee yaada keessattuu ijoolleen naannoo Wallaggaa fi Jimma jirtan carraa wayii ni qabdu. Ijoolleen naannoo gara Gaambeellaa jiranis carraa ni qabanii maaliif jennaan kun bakkuma hundattuu hojjeta kun waan biraatii miti. Naannoo ruuzni jirutti keessattuu warra naannoo keessa ruuzni jiruuf carraa guddaa. Akkasumas Arsiif Baalee fi Gowwaan illee warri naannoo keessan garbuun jiru. Maashina baay'ee akkan ajaa'ibaati. Maashinni kun
namoonni hedduun wafcoo dhaawan. Wafcoo ni beekanii baabura jechuudha baabura midhaan daaku kana. Baabura midhaan daaku kan elektirikaan hojjetu dhaabuudhaaf minimum yoo xiqqaate qarshii miliyoona tokko si gaafata yoo xiqqaate sanuu. Maaliif jennaan meeshaaleen baaburaa suuddii ta'aniiti miti. Tiraansfoormarii si barbaachisaa. Qoxaarii lakkooftuu siriifeezii si gaafata. Isa san argachuudhaaf baasiin ati baaftuu fi wanti ati ifaa jibuutu walitti odeemu miliyoona tokko tuqaa shanii fi yoo xiqqaate miliyoona tokko irraa hanga miliyoona tokko tuqaa shanii si gaafachuu danda'a. Kuni garuu maashina birrii xiqqaadhaan galchitee dinaamuudhaan hojjeta. Akkuma baaburaa dinaamuudhaan hojjeta. Garuu immoo baasii xiqqaadhaan humna elektirikaa xiqqaadhaan waan guddaa hojjetuu danda'a. Minimum guyyaadhaan qarshii 2,000 hanga 3,000 hojjechiisuu danda'a jedhamee itti amanama. Maashinni kun maashina biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti haaluma salphaadhaan hojjetamedha. Kanaaf maashina waastinaa qabu maashina bareedaadha. Maashinni kun tokkoffaa ijoollee naannoo keessan ruuzni itti oomishamurra jirtan gara Wallagga kanaaf gara Jimmaa akkasumas gara Gaambeellaa naannoo Oromiyaa keessa dhiyeenya kana Harargeelleen eegalamee jira ruuza oomishuun bakka ruuzni jirutti oomisha ruuza sanirra warri jirtan ruuzni yoo oomishamu siigalee wayita ayidamu jechuudha. Oggoo ayidamu fireen isaa akkuma garbuu kana ukkaanfamaadha. Inni sun gatiin isaa hin qannasa. Isa sana baay'inaan bitta. Bittee itti neexaa hin quuncisa. Quunca sana irraa baasee ruuza qulqulluu garanaan sii baasa. Kazaa booda ruuza san gabaadhaaf dhiyeessitaati. Ruuza gabaadhaaf yoo dhiyeessitu ruuza sanirraa bu'aa argachuu dhabuu dandeetta yookaan waannaa kee qofa sii qabachuu danda'a. Qoolli ruuza sanirraa boosuun garuu nyaata horii akkaan filatamaa gatii cimaadhaan fiinoo fi faagulloodha walitti gurguramudha. Kanaaf bu'aa guddaa hojii isin argamsiisuu danda'udha. Ammaayis garbuu itti neexaa fakkeenyaaf ijoollee hin beekne naannoo gara diinshoo kanatti asumallee gara boqojjii hasaasas deema eessallee deema Shashamannees silxee waraabee gurgura bakka fedhan qorsoo warra gurguran hundi jiranii qorsoon beekanii qorsoo garbuu kana fa'aa warra gurguran. Garbuun isaan qorsoon isaan gurguran sun irra qoollee irra qoncee irra hin jiru maashina akkasiiti. Garbuu kana itti maneexaa ajaa'ibatti qoolattii san irraa qoncisee garbuu qulqulluu kana qofa gadi baasa. Maashina ajaa'ibaati. Waan baay'ee nama hojjechiisa. Kana qofa hojjeta seetanii waan akka ataraa, waan akka baaqelaa, waan akka shumburaa hin kakkaa'a. Kana immoo kikkii jechuudha. Shiroodhaaf daasifachuudhaaf kun awwaala baabura geeffamaa miiree akaamee geeffamee akkooftee itti neexaa sii kakkaa'a akka kakkaa'ame san irraa qoncisee jechuudha. Sheerumuu jechuudha karaa biraatiin. Sheerumee irraa qoncisee sii dhiyeessaa. Haftee isaa san gattaa isaa san fakkeenyaaf namni baaqilas haa ta'u, shumburaas haa ta'u, misirroollee haa ta'u waan tokko tokko akaawwamee geeffamee baabura geeffamaa miiree irraa qoncisistee yookaan irraa maal jedhama irraa fattagamee geeffameetiin indigana qamamaqamee kan geetteetiin barachitee daasifsaan inni kun manumatti fattaga jechuudha haala salphaadhaan. Kan irraa hansala irraa sun immoo nyaata horiitiif ta'a haala gabaa ajaa'ibaatiin. San qofa godhee dhiisu maashina sooqidda daaku siniin jechaa turan. Maashinni sooqidda daaku suni dhuunfatti yoo mitettee qarshii 1,160 si gaafata. Kun immoo sooqidda san illee daaka. Qo'aatii bakka lamaan qaba. Bakka tokkoon ka qoncisuu fi ka sheerumuuf ka maal godhu. Bakka tokkoon immoo ka waan sheerume san itti neexee daakuu danda'u. Garbuu asumaan qoncisee yookaan si fattagee yookaan si sheerumee asii yoo itti neexu immoo hin daaka harcee natsaa jala haaraasuu dandeetta. Waan isa jiru keessaa. Si galee maashina akkanaati wallaahi maashina akkaan ajaa'ibsiisa ta'e akkaan dinqisiifadhee harka dhibbatti harka irraa kaasedha. Maashina baay'ee ajaa'ibsiisadha. Kana keessa humni isaa humna xiqqaadhaan hojjeta. Elektiriikii kana hojjetu malee elektiriikii waan namarratti lakkaa'umis jechuu kooti. Baay'ee namarratti lakkoofsisu. Haala salphaadhaan hojjeta humna xiqqaa fayyadama garuu sa'aatii 24 osoo addaan kun hojjetu hin danda'u. Waan isin ajaa'ibu keessa. Humna xiqqaadhaan hojjeta waan ta'eef waan isa baay'ee waan hin qabneef. So baay'ee dinqisiifadhee maashina ajaa'ibaati. Dhiifama bunallee dhuyi waan ta'eef akkasuma gochuu jira. Innaa wallaahi maashina baay'ee dinqisiifadhee baay'ee ajaa'ibsiifadheedha. Maashina kana namoonni bitachuu barbaadan please carraa kanatti fayyadamaadha. Wallaahi በጣም የሚያዋጣ ስራ baay'ee harka irraa kaasa. Agartee garbuu kan keessumaan si sheeruma irraa qoncisee fakkeenya yeroo ramadaanaa afaan beeytanii isin baabura warafaa irratti wal fixanii bara. Kun immoo manuma keetiitti midhaan shorbaa namoota barbaadaniif agartee yooma kamuu ramadaana ta'e ta'uu baatee yooma kamuttuu asiin sheerumee asiin daaka haala salphaadhaan.
isin fayyada. Warri bakka biyya ruuzaa jirtan immoo ruuza qotee bulaan gabaarraa fuudhee qotiyyoodhaanis haa ta'u tumee yookaan ayidee yoo jedhu ruuzni kuni wanni qaba waan isa uffisu wayii qaba firee kanarratti waan qoola qaba. Qoola isaa wajjin immoo ruuzni qotee bulaa irraa naggaadha yoo bittu gatiin isaa gadi bu'aadha. Minimam isaa kanatti kiiloon isaa hanga birii 70 fa'aa gurguramaa jira. Odeeffannoon qabuun jechuudha. Isa akkasiisan callistee ol galchitaati. Itti naqxa qulqulleessee sii baasa madaabaraa kan keetiin dha. Kiiloo 25 kiiloo 50 afaan isaa hodhisiistee gabaadhaaf dhiyeessita. Ruuzicha. Garuu ruuza san caala ka bu'aa sii qabu immoo hafteen achirraa hafu suni qunceen isarraa ba'u suni nyaata horii yookaan nyaata beelladaa ajaa'ibsiisa gatiin isaa akkaan furuushkaa yookaan fiinoo fi fagulloo caala gatiin isaa ol ka'aa ta'edha. Waan baay'ee isa ajaa'ibsiisu keessaa. Asumaan immoo tuyyuu deebitee warroota qorsoo hojjetan kanaaf agartee garbuu ofumaa keetii garbuu ni bitta garbuu bittee kana akka ajaa'ibaatitti irraa itti neexee irraa hin quuncistaa ka quuncee kana sarratanitti qaxartasii galaa ta'u harka waan hojjettu hin qabdu qorsoo hojjetta qorsoo kan ashaydee suuqiiwwan guutuu irratti as rakkabda ashaydee suuqiitti as rakkabuu bichaa miti ati kumtaalaan gootee namoota bakka gara garaatitti gabaa keessa dhaabatee qorsoo gurguramu hin jirani hin beekani qorsoo diinshoo qorsoo maalii qorsoo akkasii akaayii akkasii maal ka gurguramu hin jirani kumtaalaan gootee as rakkabda naggaadee karaa jiru guutuu harka keetitti galfatta osoo baay'een ifaan jedhu osoo baay'een xaariin si galee kanaaf biizinasii salphaa akkaan salphaa ta'ee fi haala salphaan itti hojjechuu dandeettanidha wallaahi dhugumatti baay'een itti gammade maashina baay'ee ajaa'ibsiistudha. Tajaajibaati viidiyoo isiniifan erga warri karaa keessatti na dubbista yoo jiraat maashina baay'ee bareedduudha. Maashinti amma sa'a kanatti naannoo qarshii 300 jedhamaa jirti. Qarshii 300 jedhamaa jirti sa'a kanatti. So qarshii 300 jedhamaa jirti maashina kana bitadhaa itti fayyadamaa birri keessan invest godhaa. Birri keessan invest godhaa. Birri invest godhaa. Invest godhaa jechuun waan biraatii miti. Fakkeenyaaf namni ji'a torba dura damooza kan kee riyaala kan kee kan fudhatte riyaala 1,000 harkaa qabdu ammallee deebitee ji'a harkaa qabdu ati birriin ji'a torbaa si harka jiraachuu kana waan guddaatti herreeyda fakkeenyaaf dhugaadhallee waan guddaadhallee garuu birriin ji'a torbaa kan harka jiru kun osoo ammallee si bira taa'ee ati ammallee haga waggaa tokkootitti birrii sana biyyatti ergu itti harkatti qabataa deemte birriin ji'a torbaa qaamni si harka jiru kun ji'a lama booda waan har'a bituu danda'u san ji'a lama booda bituu hin danda'u. Ila bakka itti kufte agartee birriin kan kee waan har'a bituu danda'u san ji'a lama booda bituu hin danda'u. Sigala Itoophiyaa keessatti mana kana har'a fakkeenya isin kaasaadha. Mana kan isiidha kun meeshaa sana agartee ifaa tana har'a birrii Itoophiyaa 200 kan bittu yoo ta'e gana sana 200 bitaa birrii biraa itti dabalatee biraa bitattee osoo keettee 200 sana osoo keettee ji'a lama booda osoo deebitee tun 400 galtee jirti. Sigalee kanaaf birriin kan kee invest ta'uu qaba. Birriin utuma si harka jiru waan guddaa osoo sitti fakkaatu si harkaa du'uu danda'a. Invest na godhe jedha na sochoosi jedha wayiin na biti jedha wayiin na bitii deebisii naan gurgurii jedha ammallee si galee. Kanaaf birriin sochii barbaada. Invest godhaa. Invest godhaa jechuun immoo dirqamatti maashina qofa bitii miti. Waan garaagaraa maal hafu kontiraata bittee biyyatti midhaan hin facaasisiisne. Qotiyyootii gabbifamu mindaa ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii biraa qabaate qotiyyoo gabbisiitini hanga ji'a sadiititti qotiyyoo hunduun haa gabbifamanii tirfi achirraa argamu addaan qoodamne jettee obboleessa keetii wajjin obboleessa wajjin abbaa kee wajjin dhiirsa kee wajjin marii hin goone. Fakkeenyaaf qotiyyoo tokko har'a ati otoo ganna tare kana keessa bittee jiraattee hamilee yookaan naasee keessa otoo bittee jiraattee qotiyyoo 45 yookaan 50 bitte wayi ji'a lamaaf osoo qallabdee ayyaana dheengaddaa ayyaana kaleessa masqala kanaaf osoo qopheessite haaluma salphatti qotiyyoo tokko irraa 50 60 argatte qotiyyoo lamarraa minimum qotiyyoota lama akka gaariitti ji'a sadiif qallabdee qotiyyoota lamarraa 50 osoo argatte 100 argatta. Birriin kan keessuun hojjetaa jira jechuudha. Achuma teettee birriin keessitti hojjetaa jira. Birriin kan kee achitti hojjetaa jirtu immoo si harka jira sii galee akkas ta'utu irra jiraata. Waa bitee waa gurguruu qaba birriin kan kee. Maa waan taqammaa cite wayii waan bitamee kaayamee turtii yeroo bura gurguramu lafa maan taane mana maan taane sii galee waan garaagaraatti irratti socho'uu qaba birriin kan kee. Obboleessi kan kee amantu obboleettiin amantu kan abbaa warraa kee amantu abbaa kee irratti kan haadha kee irratti ergita waggaa tokko muluu birrii akkaawuntii jalaatee jira birrii itti ergamu isaan baankii maqofa dhaqanii cheeksii godhanii birriin kan kee seena jedhanii isin jedhanii tomasitti deebi'anii birriin kan kee mataa ati miiliyoona tokko qaba jettee dhaadatta fakkeenyaaf
Miliyoonii tokko isaan bira waggaa tokko taa'e sun osoo waan wayii bitee gurguree har'a miliyoonii lama kan miliyoonii sadi ta'ee jira. Garuu birrii miliyoonii tokkoo kun waan bardeen gaddaa bituu danda'u san bardeen gaddaa mana wayii osoo birrii miliyoonii tokko siin jedhanii xiqqoo si jibbisiisee dhiistee mana san barana hin bitee yoo jette miliyoonii tokko tuqaa shan yookaan miliyoonii lama ta'a jechuudha. Kun maal agarsiisa otoo birriin kan kee yeroo sanitti invest ittiin gootee jiraatte osoo baasii gootee jiraatte sa'a kanatti bu'aa biraa fidee dhufaa jechuudha walumaa galatti. Kanaaf achuma qofa teettanii birrii of bira qabatanii of bira qabatanii of bira qabatanii of bira qabadheetii bakka amma riyaala 30 harkarraa qaba haga riyaala 50 naa geettu jedhee jettu gaafa riyaala 50 geettu waan silaa barana riyaala 30 bitu santu gaafa 50 san deebitee ka barana 30 diidda san bara dhufutti yookaan immoo waggaa kanatti 50 bituudha deemu. Kanaaf invest godhaadha. Invest yoo gootan immoo waan isin keessa waan xixiqqaa amma fakkeenyaaf qonna yoo jenne riiskii nama gaafatuu danda'a yookaan gartee riiskii sin gaafata fakkeenyaaf wanta akka qonnaa haalli qilleensaa jijjiiramuu danda'a bara tokko roobni dhabamuu danda'a bara tokko roobni jiraachuu danda'a digalee wal isa harkaa dha'uu danda'a maashinoota kana garuu nama sammuu qabu nama bareeda wayii qabaattee jennaan wallaahi teettee ittiin fayyadamta ati sila kana hunda qaayitaa kana hunda beeyta ati maaliif hin hojjennee naan jechuu dandeettan gaafiin kun haa dhiyaachuu danda'a wallaaleetii miti loon hin beekaan isni galee kanaaf haga dandeettaniin birri keessan invest godha baasaa waa ba'uu malee waa fiduu hin danda'an ilaala burcuqqoo tokko keessa bishaan itti guuttee yookiin itti guutuma jiraami bishaan biraa itti guutuudhaaf isa keessaa dhuguu qabda yookaan keessaa gannaquu qabda bakka sigala burcuqqoo kana keessa har'a otoo namni wayii laslaasaa sii bane isa dhuydee keessaa fixxu malee laslaasaa san haga barbaachisu hawwite irraa sii dabalamuu danda'a hin danda'amu bakka kanaaf dhugi keessaa gadi naqi invest godhi dhangalaasi ka biraa sii fidee akka dhufuuf ka biraa akka sii dabalamuuf san jalaa bakka gafursiisi an kanan siin jedha kanaaf milkaa'uu hin dandeettanii onnadha warri lafas manas birriis hin qabne onnee qabaannaan bakka har'a irra jirtan kanarraa kaatanii waggaa har'a abbaa manaas abbaa konkolaataas abbaa warshaalee ta'uu hin dandeetta wanni si daangessu tokko yoo jaadhu fayyaa qabaadhu jabaadhu lammata immoo waan isinii dhaamu wantoota xixiqqaa abbeeraan kan kee kaate haalaan jaalatu tokko eessumni kan kee kaate jaalatu obboleessa abbaa kee tokko adaadaan tantee takka hin rakkatti duraan haalaan si jaalatte si guddifte akkoon kee tokko akaakayyuun kee tokko obboleessi kan kee tokko obboleessi si jaalatame mara kanatti rakkadhe siin jedha mee birrii 2,300 wayii naa ergi sitti bu'a riyaala 100 takka jechuudha ammallee akkanatti bara ijoollee akka sitti bu'a namoota kanneen namoota haalaan jaalattu kanaaf namoota adada ji'aatiin ji'a lamaatiin waa xiqqoo isii sirra eeggatan kan kaata ofii godhuu fi hin ifattu isaanii godhuu hin ifattu garuu si cinqan kana waan xiqqaa xiqqaadhaan ofirraa dhabamsiisi jibbi jechuu kiyyaa miti si galaame waan xiqqaa isaan ittiin irratti du'anii ittiin of fayyadan amma fakkeenya otoo sa'a tokko bittee kennitee fi baay'ee isa fayyaduu dhabuu danda'a qotiyyoo xindii tokko kan morma tokko bittee kennitee fi bakka kana booda qotadhaa danda'a osoo itteeni qotiyyoo sana yoo seeraan nyaachisee hin gabbisiin qotiyyoon sun jalaa qotti barbaadu booda inni gurgurataa iyyuu kana mannaa birrii xiqqaadhaan wantoota mana keessatti hojjetaman maashina akka shaama oomishuu kanneen si galee maashina kasal oomishan fa'a haala salphaadhaan bu'aa guddaa irraa argachuu danda'an si galee yoo nama immoo gara magaalaa keessa jiran ta'e maashina kuukisii namni magaalaa kun xiqqoo araadaadha waan ta'eef hin galaafi gabaa irratti illee akka gaarii gurguru suuqiiwwan garagaraa irratti mana kaafeewwan irratti supparmaarkeetii dhiyeessuu waan danda'uuf maashina daantilee kirooshaa haaraa dhufte sanfaa even obboleessa keessan kan yuunivarsiitii baratu yoo ta'e maashina tana bittee fi jennaan doormii ofii keessa taa'ee waan kana hojjeta minimum ji'aan qarshii 10,000 15,000 20,000 30,000 ittiin argatuu danda'a. Kanaaf wacii isaanii ofirraa yoo laaffiste cinqamtu jechuudha bakka amma laata maal na gaafatitti laatu jettanii hin yaaddoftanii jechuudha. Kun chaanaalii yuutuubii Ummuu Ajabii daawwadhaa laayik kooment sabskiraayib godhaan hordofaa dhaamsa kiyya isin jaalladha. Asumaan immoo chaanaaliin yuutuubii kiyyaa jechuudha linkiin isaa yuutuubii kana jala ni jira koomentii jalatti seentanii linkii san tuquudhaan gara yuutuubii kiyyaatti deeman dhaamsa kiyya.